بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبيمتوتا فردوتا كينيا أرى ونين قبل سنين في سينا نموتا جاداتي kan dinqisiisoo wantoota ajaa'ibaadha kan namarratti hojjetan yookaan hattuu nama jaha jechuudha. Isaan kun seenaa kana keessatti maal hojjetanii jennee yoo akka dabarsinu taane hattuutu nama jaawwaltee qaalicha tokko yookaan meeshaa elektirooniksiidhaa tolchutti dhufe. Qaalichi kun waggaaniif meeshaa elektirooniksii kana tolchuudhaatti dhufu meeshaalee elektirooniksiidhaa kanatti tokko fuula isaa hunda handurfateeti yookaan fuula isaa cufatee itti dhufe hanga ijaatii fi fuula funyaana hoo afaan afur waan baafatuun qofa banateeti itti dhufe jechuun huccuu gurraatti uffate qaalicha kanatti waggaa dhufu dafeeti niin jira dafii silkii kana meenaa tolchii jeetii itti kanne akkasitti silkii kana dhaapuu hangasuu nama tokkos dura jiraayii jeeni gateessise waggaan ifinni kana tolchuufitti ka'u kan lammadaadhaatis akkuma kanatti isaan waltaanii dhufan waan ta'eef bifa kanaan itti dhufe. Devi me huccuu kana silkii kana naa tolchii jee waggaaniif inni itti kannatu akkasitti silkii kana dhaapuu nama kanaatu si dura jira jeeni akkasitti nama taa'u jiru yookaan fuula cufatee jiru kana agarsiise. Qaalichi silaa lamoota deebi'ee dhufe kun mee nama kam abaantaa jeeniiti waggaaniif inni gaafatu namticha kana hin agartu kaas taa'u jiru kana jennaan ani hin agarree jeeti dide. Namticha kana malee hin agarree jeeje kalamaffaa kasadaffaadhaatis akkasitti waggaaniif deebi'ee dhufu silkii kana mee defi naa tolchii niin jirjiraa jeeni itti dhufe waggaaniif silkii kana naa tolchii niin jirjiraa jee itti dhufu inni kunis nama lamaatu si dura jira dhaapuu jee'ain jechuudha. Nama lamaan kana hin agarree jeete kaduraasan morme tokkicha kana malee mee kabiraa isa jiraa jeete kaduraasan morme jechuudha. Kasadaffaadhaatis bifuma kanaan deebi'eetti dhufe. Kasadaffaa waggaaniif bifa kanaan deebi'ee dhufu nama sadiitu si dura jira afadhuu jeen jechuudha. Hatticha kana silaa hatticha hawwachuu fuula cufate kana hin agarree jeetu kunis deebi'ee kaadee didee jechuudha. Kasadaffaa afuraffaadhaa waggaaniif deebi'ee dhufu nama sadiitu si dura jira dhaapuu afadhuu hanga jara sadeen kun si tolchanii jennaan taakalaama sadii jeetu walakaa'e nama kana malee tokkoon agarree jeete kasilaa duraasan kafuula cufatee taa'u jiru san dide qaalichi waa tolchuu jiru kaa'u meeshaa elektirooniksii abbaan shaqataadhaa kun dhiiroo akkamii namuma akkamtu na dhufe kan namni dilli kun hin agarree jee taa'ee hasaabuu yookaan yaaduu eegale jechuudha. Akkasuma deebi'ee kan silaa xumuraa yookaan shanaffaadhaatiif jaffaatiis akkuma kana godhanii dide jechuudha. Hangana meeshaalee isaanii tolchee fi kanaas tolchee fi gaggeesse. Hangana namtichi silaa fuula cufatee dhufe kun hin dubbatu cal jeetuma kursii inni kanneef irra taa'ee zim jeetuma walii caqasa. Hoggaaniif jarri kun fudhatanii biraa yaa'an meeshaalee isaaniidhaa hundaa'u gaggeessanii biraa deeman qaalichi silaa huccuu uffata gurraachatti uffatee jiru kun achitti hafe jechuudha. Hoggaaniif inni achitti hafu ati nama akkamii jeeti amma itti dubbachuu eegale kan namni dilli kun sin agarree ati nama akkamii jee waggaaniif inni itti dubbachuu eegalu ana malakul maut ani maleekaa du'aa isa jaamusanii nuti. Qaalichi amma yaadee akka rifatee bakka jiruu fi bakka taa'u jiru adda wallaale dhiiroo duuti jaan sun akkanumatti namatti dhuftii haaluma kanaan namatti dhuftii jeeti akka malee rifate ani maleekaa du'aatii Devi amma gadchiisii waan dhaammachuu feetu dhaammadhuu jeeni. Yoggaaniif inni gachiisee amma dhiiroo an akkanumatti hin du'aa jee akka malee rifatu achumaan ciisi amma jeeni achumaan gama ciisisaatti gaggore. Rifatee akka malee gurbaan kun achumaan duuti baana wallee akkanumaa jee achumaan rifatee akka nama gaggabuutti yoggaaniif inni shilim jiru qaalichi silaatuudhaa kun hundi meeshaa isaa walii qabatee kute. Obboleeyyan kiyya waniin asirratti isinii kaasuu fedhu. Du'a jechuun waan hojii taphatanii miti duuti nabiin salawaatullaahi wasalaamu alayhi du'aaf qophaa'aa hin jaaniiti nuuf dhaaman hadiisa Bukaarii keessatti jechuudha. Iksiruu haazimil lazzat isii mi'aa jiruu addunyaa tana murtuu taate saniif qophaa'aa hin jaan. Kanaaf obboleeyyan kiyya anaa fi atis warra du'a saniif qophaa'u rabbi nu haa taasisu. Wasalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. هي صديقة